Yemmus ergamichis Maariyaamidhaan Waaqayyo biraatii ulfina argatti ta'uu hin sodaatin ittiin jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 30. ከበዝንሼ ከንን ሞፍፍንዳ ካዳናንሼ እስከንን ዱር ፈምነዳ አደጉፍታ ኬኛ እኞትሼን ጊታ ደስኑ በዳስቲ ቆሪቻ አዱኛ ከበዝንሼ ከንን ሞፍፍንዳ ካዳናንሼ እስከንን ዱር ፈምነዳ አደጉፍታ ኬኛ እኞትሼን ጊታ ደስኑ በዳስቲ ቆሪቻ አዱኛ ቦርቂቱ ጅሬኛ ቁልቁሌtti hidhate kanatiin uflaattis nyaata jireenyati kanaafuu maqaan kee kan dammacaaludha kennaa fannoo jalaatti kan nuuf kennamtedha kabajni ishee kan ilmoofufnedha kadhannaan ishees kan hin doorfamnedha haadha gooftaa keenya eenyuutu isheen lita deessinuu badhaasti qoricha addunyaa. Gammachuu sitti mee ergamaan Waaqayyoo sodaachaa hollachaa siif sagade ayyoo gara keetti ergameem hafuurri Waaqayyoo bultoo qulqulleetti ataadha Waaqayyoo kabajni ishee kan ilmoofufnedha kadhannaan ishees kan hin doorfamnedha haadha gooftaa keenya eenyuutu isheen lita deessinuu badhaasti qoricha addunyaa. fayyina keenyaafis kan filatamtedha iftiidhaame tures gara kee ni feera inni hunda caalu sirraa dhalateera fooniif dhiiga isaa kan nuuf laatedha kabajni ishee kan ilmoofufnedha kadhannaan ishees kan hin doorfamnedha haadha gooftaa keenya eenyuutu isheen lita deessinuu badhaasti qoricha addunyaa. Maariyaam Maariyaam jechuun maqaa kee ol qaba abbaan bacaalus ani ilma keen qaba kanati kadhatteef dursiituudha qaba osoo ati hin jirre ani eenyuun qaba
kabajnishee kanin moofufnedha kadhannaanshee kanin durfamnedha haadha gooftaa keenya wanyoota isheen hiika deessinuu badhaastee qoricha addunyaa kabajnishee kanin moofufnedha kadhannaanshee kanin durfamnedha haadha gooftaa keenya wanyoota isheen hiika deessinuu badhaastee qoricha